Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Sagantaa keenya kan har'aa irratti poozishinii walqunnamtii saalaa viidiyoodhaan deeggarame kan ilaaluu fi irraa barannu ta'a. Waa'ee walqunnamtii saalaa yeroo hedduu barannee jirra. Kan har'aa kan adda godhu sirritti ifa akka isiniif ta'uuf viidiyoodhaan kan deeggaramee fi baay'ee kan isin gargaaru ta'a. Egaa warroonni chaanal kiyya haarawaa taatan subscribe like gochuu hin dagatinaa jecha gara barnootichaatti kan dabarru ta'a. Inni dura doggy style jedhama. Kuni isheen gajjattee inni duubaan ta'uun kan godhamudha. Isheen waan jilbiiffattee jilbaan jirtuuf lafti isheen irra jilbiiffattu sun laafaa ta'uu qaba. Akkasuma yookaan firaashii irratti kan gootan yoo ta'e filatamaadha. Poozishiniin kun shamarranii fi dhiiras biratti baay'ee jaalatamaadha. Sababbiin isaas miila ishee jidduu seenee yeroo walqunnamtii saalaa godhu jiispaatii ishee sirritti riguu danda'a. Kanaaf miira mi'aawaa fi yeroo hin dagatamne akka isheen dabarsitu godhuu danda'a. Dhiironnis yeroo duubaan godhanitti qaama ishee akkasuma teessoo ishee fi qaama saalaa ishee akka fedhetti ilaalaa fi tuttuqaa godhuu waan danda'uu fi dhiirota birattis baay'ee jaalatamaadha. Keessattuu dhiirota qaamni saalaa isaanii gabaabaa ta'eef baay'ee gargaara. Hidhiin qaama saalaa ishee waan gad bahuuf salphatti hanga dhumaa seenuu fi sirritti qaama saalaa ishee riguu danda'a. Kanaaf poozishiniin kun baay'ee filatamaa fi jaalatamaadha. Inni lammaffaan isheen gubbaa ta'uun kan godhamudha. Poozishiniin kun dhiira caalaa shamarran biratti baay'ee jaalatamaadha. Sababbiin isaas dhiirri sun to'annoo ishee jala guutumaan guututti seenuu danda'a. Akka feetetti yeroo feete jarjarsaa, yeroo feete suuta, yeroo feete humnaan, yeroo feete immoo qabbaneessuu dandeessi. Isheen gubbaa gad waan gootuuf walqunnamtiin saalaa to'annoo ishee jala oola. Keessattuu qaamni saalaa jaallee ishee guddaa yeroo ta'utti isheen gubbaa ta'uun qaamni saalaa isaa hanga isheen feete qofa akka ishee keessa seenuu godhuu dandeessi. Dhukkubbiin akka ittiin dhagahamne godhuu dandeessi. Kanaaf kun shamarran biratti baay'ee jaalatamaa fi akkasuma dhiironnis ni jaalatu. Inni jala yeroo ta'utti humna fayyadamuu fi sochii cimaan irraa hin eeggamu. Inni jaluma ciisee isheen gubbaan dalagaa dalagdi. Keessattuu dhiironni yeroo dadhabanitti ishee gubbaa ta'uun walqunnamtii godhuu fedhu. Kana malees isheen gubbaa yeroo taatu miira ishee ilaaluu fi harma ishee tuttuquu fi ilaaluu danda'a. Kanaaf poozishinii kana fayyadamuu ni dandeessu. Baay'ee filatamaa fi jaalatamaadha. Akkasuma miira mi'aawaa fi akka isheen daftee fixattuuf kan isin gargaarudha. Keessattuu guutumaan guututti walqunnamtiin kun to'annoo ishee jala waan ta'uuf daftee uf ficcisiisuu fi akka isin feetetti qaamni saalaa dhiiraa sun bakka isheen feete akka riguu fi akka tuqu godhuu dandeessi. Kuni faayidaa guddaa qaba. Inni sadaffaan isheen gubbaa ta'uun fuula ishee gara miila isaa deebisuun kan godhamudha. Poozishiniin kun keessattuu shamarran akka dafanii fixatan ni gargaara. Teessoo ishee gara laphee isaatti yeroo siqsituutti qaamni saalaa isaa akka ol seenuu fi keessattuu jiispaatii fi qinxirii ishee sirritti riguu godhuu ni dandeessi. Kana malees ulfaatinni dhiiraa ulfaataa fi jaalleen kee ulfaatinni isaa guddaa yeroo ta'utti inni jala yeroo ciisutti ati gubbaa yeroo taatutti akka sirritti hin fe'amnee fi ulfaatinni isaa guutumaan guututti akkasii hin cinqine godhuu danda'a. Kanaaf shamarran biratti poozishiniin kun baay'ee jaalatamaa fi filatamaadha. Kanas itti fayyadamuu ni dandeessu. Yeroo mi'aawaa fi walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e godhuu ni dandeessu. Inni afraffaa modifying min on top jedhama. Poozishiniin kun baay'ee jaalatamaadha.
qaamni saalaa dhiiraa gad fageenyaan seenee gadaamessa shamarranii irratti miidhaa akka hin finne gargaara. Keessattuu shamarran ulfaaf baay'ee gargaara. Sababbiin isaas yeroo dugdaan ol jedhee isheen gubbaa taatutti qaamni saalaa isaa miila lamaan jidduutti dhukata. Yeroo kanatti isheen gubbaa gad yeroo walqunnamtii saalaa gootutti dhukkubbiin itti hin dhagahamu. Kana malees waa walitti fuulaan waa walitti siqaniif wal dhungatuu fi fuula keessa wal ilaaluu, ijaan wal ilaaluu, akkasuma harkaan harma ishee tuttuquu fi teessoo ishees qabatee duuda ishee sirritti harkaan qabuun ofitti maxxansuu ni danda'a. Kana malees wal dhungatuu ni danda'a. Isheenis teettee innis taa'ee walqunnamtii akkuma ilaaltan kanatti godhuu waan danda'aniif wal dhungatuu fi ija keessa wal ilaalu, akkasuma haasawa mi'aawaa fi jaallatamaa godhuu ni danda'u. Walqunnamtiin kun baay'ee filatamaa fi jaallatamaadha. Number 1 godhuu ni dandeessu. Kanaaf itti fayyadamaa yaala baay'ee jaalattu. Inni shanaffaan Siizar jedhama. Kuni poozishinii haarawaa dhufe. Poozishinii kana kan adda isa godhu qaama saalaa dhiiraa hanga fedhe hanga dhumaatti seenuu danda'a. Kana malees isin lachuu ulfaatina waan hin baadhanneef isinitti tolee godhuu ni dandeessu. Kuni faayidaan inni shamarraniif qabu walqunnamtii saalaa yeroo godhanitti harkaan qinxirii ishee riguu danda'a. Kana malees harkaan harma ishee sukkuumuu fi ijaan fuula ishee ilaaluu ni danda'a. Akkasuma miira ishee beekuu fi isheenis yeroo inni taa'ee akkanatti walqunnamtii godhutti miira inni keessa jiru beekuu ni danda'u. Kanaaf walqunnamtiin saalaa kun baay'ee jaalatamaa fi filatamaadha. Inni jahaffaan dhiirri gara duubaatiin ciisuun kan godhamudha. Keessattuu ulfaatinni dhiiraa guddaa fi qaamni saalaa isaa qal'aa dheeraa yeroo ta'utti qaamni saalaa isaa gad fageenyaan itti seenee akka hin dhukkubsine, akkasuma harkaan harmaa fi qaama teessoo ishee tuttuquu fi qaqqabuu ni danda'a. Kuni dadhabbiin hamaa fi keessattuu warra dugdi keessan isin dhukkubuu fi sosochii guddaa godhuu hin dandeenyeef dalgatti gara cinaatiin ciisuun, isheenis dalgaan yookaan cinaan ciisuun gara duubaatiin ta'uun walqunnamtii mi'aawaa godhuu ni dandeessu. Dhukkubbiin dugdaa homaatu isinitti hin dhagahamu yeroo kana gootanitti. Kana malees ulfaatinni dhiiraa ishee irratti waan hin fe'amneef yeroo mi'aawaa fi jaallatamaa dabarsuu ni dandeessu. Inni torbaffaa fi inni dhumaa mishiinarii jedhama. Kana hedduu ibsuun hin barbaachisu. Walqunnamtii saalaa kana namoonni hedduun ni fayyadamu. Namni fedheyyuu yeroo walqunnamtii saalaa eegalu yeroo duraatti mishiinarii kana fayyadama jedhuu ni dandeessa. Uumamaan kan Rabbi namaaf kennedha. Beekumsa walqunnamtii saalaa homaatu osoo hin qabaatin yeroo jalqabaaf yeroo namni martuu walqunnamtii yeroo eegalu mishiinarii kana fayyadamaa inni gubbaa ta'uun isheen jala ciisuun kan fayyadamudha. Kuni barnoota baay'ee siin barbaachisu namni hedduu waan beekuuf. Dhiirri ulfaatina yoo qabaate harkaan lafa yookaan siree irratti harka isaa lamaan godhuun walqunnamtii godhuu ni dandeessu. Garuu dhiira qal'aa fi ulfaatina guddaa hin qabaanne yoo ta'e harka isaa morma ishee hammatuun yookaan harka isaa duuda ishee jala godhuun laphee isaatiin harma ishee irratti maxxanuun walqunnamtii saalaa fi mi'aawaa fi ho'aa ta'ee godhuu ni dandeessu. Kuni baay'ee ishee kan gammachiisuu fi shamarranis baay'ee jaalatanii lapheedhaan harma ishee irratti maxxantee harkaan immoo morma ishee qabattee ishee dhungataa jalaan immoo walqunnamticha yeroo gootuutti miira ajaa'ibaa fi mi'aawaa keessa seenuu dandeessi. Kanaaf mishiinariin faayidaa guddaa qaba, akkasuma mi'aawaadha.
Mishiinarii kana itti fayyadamuu ni dandeessu. Baay'ee isin gargaara. Yeroo barbaadan jarjarsu, yeroo barbaadan suuta godhuu ni dandeessu. Qaamni saalaa dhiiraa gad fageenyaan akka ishee keessa seenu yeroo barbaaddutti immoo miila ishee sirriitti banuudhaan gara olii qabuu ni dandeessi. Yeroo kanatti qaamni saalaa dhiiraa kun gad fageenyaan ishee keessa seenuu ni danda'a. Akkasuma ishee gammachiisuu ni danda'a. Garuu dhukkubbiin yeroo isinitti dhagahamuu fi qaamni saalaa dhiiraa kun dheeraa yeroo ta'utti miila keessan dhiphisuu ni dandeessu. Sirritti osoo hin banin dhiphisuu ni dandeessu. Akkasuma ol kaasuu dhiistanii miila keessan gad yeroo deebistanitti qaamni saalaa dhiiraa sun gad fageenyaan akka isin keessa hin seennee fi isin dhukkubsine godhuu danda'a. Kanaaf mishiinariin baay'ee poozishinii jaalatamaa fi faayidaa guddaa qabu, itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa kiyya kan har'aa asirratti xumureen jira. Gaaffii kan qabaattan yoo ture gaaffii kamuu koomantii irra naaf kaayuu ni dandeessu. Gaaffii keessan nan ilaala, nan deebisa. Gaaffii keessan ilaaluudhaan viidiyoo isiniifan hojjedha. Viidiyoo isin barsiisa hojjetuu nan danda'a. Kana malees yaada keessanis koomantii irra naaf kaayuu ni dandeessu. Gaaffii keessan nan ilaalaa, isiniifan deebisa. Egaa sagantaa keenya kan har'aa asirratti xumurreen jira. Fayyaa argadhaa, fayyaan dhabina.